Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko amin. Warri si hin jibban miilla keetti kufanii siif sagadu. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii gaafa dubbatu akkana jedha. Yaa haadha koo qulqulleetti dubroo maariyaam kanan filadhee warri si hin jaallanne warri waa'ee kee hin beenne warri maqaa kee ragaa hin baane miilla keetti kufanii siif sagadu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaatti waan gaarii dubbate. Egaan har'as biyya lafaa kanarra kan jiranii warri haadha waaqayyoo hin beenne haadha waaqayyoo warri dhamanne miilla isheetti kufanii isheedhaaf sagadu yoom guyyaa gaafa dhufaatii waaqayyoodha jechuudha. Akkaan jedha abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 6 gubbaarratti maal jedha? Haadha waaqayyoo kan taate isiniif waan gaarii kan hojjettu isiniif waan gaarii kan dubbattu maqaa qulqulleetti dubroo maadamiidhaan anaan galateeffadhaa jedhe. Kanaaf yaa kiristaanotaa maqaa haadha waaqayyootiin galateeffachuu qabna. Maqaa haadha waaqayyootiin waan gaarii hojjechuu qabna. Maqaa haadha waaqayyootiin daandii dhugaa deddeebuu qabna jechuudha. Akkaan jedha qulqullichi Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 gaafa dubbisnudha. Ergamaan waaqayyoo akkanatti jedhe yaa ayyaana qabeetti gammadii kennaan kan guutamte waaqayyo si wajjin jira jedhe. Egaan kennaan guutamuu ishee ayyaana qabaachuu ishee waaqayyoo akkanatti dubbata. Dhaloonni isheen hin beekne baay'eetu jiru. Dhaloonni maqaa isheen baay'ee jiru. Waaqayyo garuu ati ayyaana qabeetti kennaan kan guutamte waaqayyo jira gammadii jedheen. Kanaaf waaqayyo gooftaan akka ishee wajjin jiru ergamaan waaqayyootti dubbateedha jechuudha. Ergamaan waaqayyoo haadha waaqayyoo gammadi gaafa jedhu gammachuu waan isheedhaaf ta'uufidha. Saganni waa isheef tura. Luqaas ogeessichi gaafa dubbatudha. Jalqaba ogummaa kan ture teelarra garuu ogummaa waa'ee waaqayyoo keessa ibsamidha. Luqaas jecha kana kan dubbatu. Har'allee addunyaarra namoonni waa'ee ishee dubbatan baay'een isaanii jiru. Kan ishee waa'ee ishee dubbannes addunyaarra baay'ee isaanii jiru jechuudha. Waaqayyoo warra maqaa ishee dubbate eebbifamu nu haa taasisu. Egaan akkana jedha abbaan keenya qulqullicha Hiriyaaqoosidha. Gosa libbee qaala sannaa lapheen koo waan gaarii baasee dubbate lapheen koo waan gaarii baasee dubbate anis galata maarameen dubbadha baay'isuudhaan miti xiqqeessuudhaan miti gabaabsuudhaan miti dheeressuudhaan miti jedhe lapheen keenya waan gaarii baasee akka dubbatu waaqni uumaa kee garuu kanatti aansuudhaan faarfannaa tokko faarfannee dhumurraa. Barafu muriko abdi si godada Maryam guru poko jeden si jajada Barafu muriko abdi si godada Fayyisa addunyaa garaa keetti baatte ilmaan namootaaf jireenya kennite Maariyaam eegduu lubbuu koo jedheen si jajadha kanaafuu umurii koo abdiin si godhadha. Nagaan sifatau yaada gooftaa koo yeroon daansi waama Maariyaam gifti koo Maariyaam eegduu lubbuu koo jedheen si jajadha kanaafuu umurii koo
Qama sadan keessa ilmaaf bultoo taate kabajaaf ulfinaa Maariyaan faayamte Maariyaam eegduu lubbuu koo jedheen si jaajadha baraaf umurii koo abdiin si godhadha. Galatan baisa akka boota koo amaane ilmi kee naftaa'e nagaa koo Maariyaam eegduu lubbuu koo jedheen si jaajadha